beekama humaan buusu wanni jawwatan kun har'a warra akka ta'u hin jiru. We change this river. Har'a immoo fakkii golaan godha galte kan uummata keenya madaalu kan beekumsa hin qabne kan naamusa hin qabne maqaa keenyaan aangoo godhatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal yoo jama joorra Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finna osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatama agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenyee agarsiifna jechuudha. Walii galna yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaan guddanne, dalagaa guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hani, rabbii ijaa warri kaleessaa bari yoo hatanillee gara itti geessan qaban. Namni akkamitti sabban haala isaatirraa hiikee hatee duubaa ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburuusilee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburuusilee waliin mari'anne. Lakki wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkasuma osoo hammaare akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaniin dubbannu. Qorannet, qo'annet, bilcheessinet, tarsiima baafnet, ummata keenya tokkoomsinet jijjiirama barbaachisaa ni kenna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu laboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraan argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galli kun irra laalina gareen asii kun beekna garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akkuma sargii But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddattaniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaa hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura sirba jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegamu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isinii goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farganaadaa fi baay'een isin jaalladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلي وانتيا أكم جرتنا كفايا كيسني نمون هدون قبية كنا جوارف أرمول بركان أركتن وقوتن بودا بقى جمد سنين جت قربا اسمه congratulations سنين جنا أنا سدوتها كجمدين جرا جواري يرو إني كبسو كجسون تكينا نبينا قدا كنا كيس كبسون جواري أرمو ما كنا خروبر سيس جواري سبونو ما خروبر سيس جواري ما لبجنا نتي كوبين generation كون نيو generation كون جتشولا درا هيوت duraanii kitaaba hayyoota duraanii seenaa hin dubbisne carraa seenaa dubbisnu hin arganne garuu dubbatee leellisee ol jedhee dubbatee kan nu barsiisee fi kan qabsoo oromummaa tana nu barsiisan nuti Jawaari isni galte namni sa'a kanatti koomentii kana jalaniin argaa viidiyoo har'alii fi eebba kitaaba hin gaabbu jarmanitti qopheeffamee oromoonni mirqaana Jawaariin cabbaxaa kitaaba fudhatan kana irratti oromoo afaan oromoo barreessu kan immootu Jawaariin arrabsu kan immoo wallaahi jechoota fofokkataa koomentii jala barreessan hedduu garree jechuudha dhugaa dubbachuuf isin ummanni akkasii sun oromoo dhiiga oromoo osoo qabaatte ati Jawaariin arrabsitu dhiiga oromoo osoo qabaatte ati Jawaariin arrabsitu wallaahi nin kakadhati deeqaalaadha makaa qabda ati ugurii dhiiga saba biratti dabalatta sabni biraatu sa'a kana amaarri diina oromoo taate Jawaariin ni jaallatti dhugaa isaa ni beeyti beekumsa isaa ni faraddi ni hubatti beekumsa akka inni qabu ragaa baatee fi jirti jechuudha amaarri diinni keenya Itoophiyaa san keessatti amaara harka harman umure garuu amaarri Jawaariin ni jaallatan jaallatanu jibbitanu ni jaallatan amaara Jawaariin arrabsatu rabbiin garsiisne yoo jedhe jettan jechuudha hundi isini beeytu qatiisa hundi isini beeytu darajaa isaa jechuudha rabbi kenneef darajaa isaa nama rabbi ol qabeemmoo namni gadi qabuu hin danda'u amma sabaan oromoo barreessaa warri koomentii Jawaar jala deemtanii haqqisaa turtan sun isin budaadha isin abadan jimma keessa dhalattan malee oromoo jimmaati miti sijjammar hedduun keessan warra kursii abiyyi jala qabuu barbaaduudha arrabaan immoo kursii abiyyi jalatti hin qabdan yoo qabaattan dhuqatiidhaan dhuqatii jechuun immoo nama aktiivistii tokko xiqqeessanii arrabsuudhaa miti ni galte abiyyi nuti hin beekne ka ol baasee nu garsiise bar Jawaarii annaa qoomu koonu san dur an abiyyi hin argine qabsoo Jawaarii bara 2016 irraa eegaltee akkasitti qeeroon oromoo itti rafaarrafame yuunivarsiitii irraa hamma ganda keessatti jechuudha biyya ormaa keessatti dararaan guddaan uummata oromootii irra gaheessan wayyaana hiddaan buqqise sun qabsoo sana hunda keessatti guyyaa takka abiyyiin argeen beeku suuraa isaa inni dhokatee eessa jira onnoo jala jira wayyaanee jala jira gaafas jechuudha garuu achi jalaa fidee ilma oromooti jedhee shaamizii adii tuffisee abiyyi akkana ol baasee aangoo akka feen argitanii ilmi abbaa gadaa qulqulluun aangoo fedhu nagaa biyyaa fedha malee Jawaariin nama nagaa biyyaa fedhu garuu abiyyi akka arginu kan godhe Jawaari isni galtee nageenya rabbi gaditti abiyyi akka nu arginu ummanni oromoo akka argu godhe Jawaari malee nama biraamti ati akkami oromoo taatee Jawaarii arrabsita akkamitti hamilee kamiin si jammar kami abiyyiin ati nu faarsitee oromoo arrabsuu barbaaddu abiyyi arrabsuu Jawaarii arrabsuu barbaaddu maannu abiyyiin eenyuun beeytaa duubasaa moo har'a kalaas erga mootummaa tahee mootummaa kan keeti kee qofaa miti mootummaa Itoophiyaati abiyyiin jechuudha jaallattanuu jibbitanuu isin budoota isin diqaalaadha isin nama qaama biraati qaamni Jawaar arrabsu kun malee oromoo qulqulluu miti never ever oromoo qulqulluun qabsoo Jawaarii ni beeka akkam akka ture Jimma yuunivarsiitii irraa magaalaa Jimma guutuu irraa qabsoo keessatti qeeroo rafaarrafame sun bara qabsoo Jawaarii san gatii kaffalame oromiyaadhaaf kutaa oromoo 11 keessatti jechuudha har'a mootuyyuu dhiiga qeeroo san dagattee yoo Jawaarii arrabsuu barbaadde nama dhugaa dubbatuuf dhiiga sanitti qoos'ati ini sun katame maaliif bilisummaan haadha oromoo bilisummaa uummata oromoo barbaadameeti ani kana jechuun barbaadeef siyaasa irraa beekee miti Jawaar jaallattanu jibbitanu rabbitu jaallate nama rabbi jaallate namni jibbuu hin danda'u ati ka jibbite sun budaadha itti tufisin jechuu barbaadeeti ati budaadha itti tufisin jechuu barbaade ka Jawaar jibbisuun budaa keessayyuu gojjameedha gojjamee keessayyuu ta hiddisii fagooti malee gojjameen as dhiyoo kunoo Jawaariin jaallatti tuutu itti jedhe maashaallah tabaarakallaa irraa jedhe rabbiin kooluu fi jalatti isa haa qabatu isa haa hammatu osoo Jawaar mootummaa hin tahin rabbina hin ajjeesin isallee hin ajjeesin rabbiin madaa uummata oromoo keessa kaayitaa caaluu san Jawaariin nu haa fayyisu bilisoomtii oromiyaa rabbi nu haa agarsiisu jaallattanuu jibbitanu Jawaar aktiivistii ija mirgaa
Oromiyaati. Oromiyaa bira taree Itoophiyaati. Nama sabaa sablammii hundaaf mirgaaf dirqama isaanii akka eegamu dubbatuudha inni. Oromoo hin jenne yookaan akka keessan waan Abiyyi Jimma ta'eef jimma qofa hin jenne arsi qofa hin jenne jechuu Jawaariin akka ganda galchitanii Jawaarii arrabsuu barbaadan Jawaar ilma gandaati miti ilma Itoophiyaati yoo barbaadan jechuu. Oromoo bira taree Itoophiyaa bira taree ilma Afrikaati jechuu. Addunyaa faayidaa buusuu danda'u qatiin isaas hin jedhaman uummata budaa. Warri Jawaar arrabsitan maasha Allah tabaarakallah irraa jedha budaadha isin zarii keessantu duuban waan biraa qaba afaan Oromoo barachuun keessan Oromoo isin hin godhu afaan Oromoo barreessuun keessan Oromoo isin hin godhu yaa rabbii kii osoo lubbuun jiru Jawaarii mootummaa ta'e agarsiisi miirri kii har'aa maal kate beektan yaa jama gaafa Waashingitaan diisitti Jawaarii immanni Amaaraa hoteela irra cufe tokko seenaa san namoonni yaadattan yoo jiraatan gara komentiin yaadadhanan jedha seenaa gaafa Waashingitaan diisitti kutaalee yaamicha walgahii Oromootu wajjin kutaalee gandoolee Ameerikaa tana keessa hunda deemee Waashingitaan diisii tanatti ummanni Amaaraa azaa godhan hoteela isaa jalaa cuban sana yaadattanii seenaa gaafa sanii sana yaadadhee har'immaan naqabe jechuudha. Baqa tokkummaa uummata Oromoo akkasiisan barbaan ammallee amantaa kutaan osoo holii hin qoonne tokkummaadhaan itti yaadee bi'amu qabsoon yeroo sanii itti yaadee bi'amu kun afaan qulqulluudhaan chiggireen lama anama biyya Arabaa keessa teettee naan jechuu dandeettan ligabaanu hin gala chiggireen lama Jawaariin qabsatte nu haaraan hin gala chiggireen lama yoo duunas ni duuta maaliif jennaan ammallee jireenya du'aa gadii jiraataa jiru mana Itoophiyaa keessa jireenyi isaan jiraataa jiran jiruu gadi du'aa ol mahaalii kanatti jiraatu jira. Silaazi ምንም ችግር የለውም ቀብሶት ni deebi'ama yaa rabbi kiyya Oromoo afaan takka godhi budaa nu keessaa yaasi galtuu nu keessaa yaasi warra inshaa Allah nuti sarratanyaa godhachuudhaaf baachifachuudhaaf warii tiisifachuudhaaf Gojjamiif Gondar keessaa guurree of keessaa galchine lafa kenninee fi afaan kenna baratte jaartii intala Oromoo fuute of jalaa qabdu yaa rabbi kiyya intala keenya nu dhistee akkasiin nu keessaa baatu godhi Gojjamii afaan Oromoo nu jala deddeemtee barreessitu yaa rabbi nu keessaa baasi. Ani wallahi nin hawwe Jawaariin biyyaan jiru kana dhufe akka kanatti kitaaba farramee harkaan naa kennu nin hawwe ani qophii akka kana irratti hirmaadheen beeku uumamee jechuudha biyya Oromoo kana jiraachuu qabe waggoota dheeraa garuu firiidamiin hin qaba deemuun hin danda'a namni dhorgu hin jiru yoo jaarsa kiyya ta'e malee gin takka hirmaadheen beeku bakka Oromoo walitti qabamanitti osoo Jawaariin garuu biyyaan jiru kanarra nuu dhufe deemuun kiyya nafu. Biyyaan jiru kanarra osoo Jawaariin nu dhufe wallahi Allah alam jaarsa kiyya kana gaafadhe dhaquu kiyya naf yoo dhaqallee immoo ani cabbaxuun kiyya naf Jawaarii guyyaa san cabbaxee galee yaa rabbi naadhiisu yaa rabbi naadhiisu jedha maaliif beeytanii walla karaamammaa isaa turatti yaa tartu cabbata maanuyyuu nyeeta abbaatu goota cabbaxu jechuun goota ta'uudha min chiggiraallee maal isin fakkaata beeytanii biyya Arabaa kan dhufe waan nama waliin argineef hoggaa dheeraaf osoo nama cabbaxin nama dhiiraa cabbaxin ture kazaan gaafa biyya galullee cabbaxuu dide achirratti hedduun na rifataa ture jechuudha cabbaxa markaa kanaan qaata dhaabe bakka hoggaa 8 ol dhiiraan cabbaxu namni hedduun hagammaatti na rifataa ture jechuudha yoo isaan na hidhatanii dida garuu Jawaariin osoo dhufe wallaahi ni cabbaxa.